Dubartoonni ulfaa keessumaayyuu bara amma keessa jirru kana keessatti faashinatti fakkaachuudhaan karaa waaqa tolfamaa hordofuu irratti argamu. Dubartoonni ulfaa qullaa isaanii kan mul'isan bara durii keessa seera waaqa tolfamaaf sagaduu keessatti yeroo waaqa tolfamaaf ulfa isaanii aarsaa godhanidha. Dubartoonni bara keenyaa ammoo faashina itti fakkaachuudhaan ijoollee isaanii isa amaa sanaaf laachaa jiru. Biyya Ameerikaa Boostan keessatti gochi ciggaasisaan wangeela irratti raawwatamee jira. Maaltu ta'e kan jedhu odeeffannoo keenyaan qabanneerraa kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaggeessitoota tokkummaa waldaa hojjettoota mootummaa akka haasofsiisan gaaffiin dhiyaateef jira. Wantoota sirrachuu qabanis kan ibse yoo ta'u, bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo gama faarfannaa isaa garaagaraatiin kan isa beeknu tajaajila isaatti hedduun keenya kan eebbifamne faarfataa baay'ee jaallatama. Faarfataa Yaadasaa Shirriin qeeqa cimaa tokko keessummeesseetiin jira. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota Maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo komentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Akkasumas daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaanis akka isin naqqaban gochuu ni dandeessu. Linkii weebsaayitii keenya komentii jalqabaarra isiniif keenya. Wayita linkicha tuqxanii gara fuula weebsaayitii keenya irra baatanitti karaa harka keessan mirgaa jalatti kan argamu mallattoo beelii isiniif ba'ullee haala tokko gadi tuquudhaan yookaan subscribe gochuudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan yeroo hundumaa akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isiniin jecha kallattiidhaan gara odeessaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Biyya Ameerikaa Boostan keessatti gochi ciggaasisaa fi qaanessaan wangeela irratti raawwatamuusaa daawwanneetiin jirra. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2:18 irratti akkana jedha. Ijoollee yeroon kun isa dhugaa miti, Kiristoosin kan morman akka dhufan kanaan duraa dhageessanii jirtu. Ammas warri Kiristoosin morman baay'ataniiru, kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi hin beeknaa jedha. Dabalataanis kutaa macaafa qulqulluu keenya keessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:5 irratti sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaan afaan hin kennameefi ji'a 42 kana gochuudhaaf aboon hin kennameefis jedha. Maarree odeessa keenyaan akkuma isin biraan geenyee turre biyya Ameerikaa Boostan keessatti hordoftoonni seexanaa kunneen guyyaa arrabsoo jechuudhaan beellama qabataniin guyyicha hawwii guddaadhaan eegaa akka turan ji'oota muraasan dura isin biraan geenyee turuun keenya kana yaadatamudha. Egaa guyyichis yookiin guyyaan beellamichaas ga'e namoonni hedduun walitti qabamuudhaan heddumatanii dirree irratti ba'anii ajandaa isaanii raawwachuudhaaf kan qophaa'an ta'us kantiibaa magaalichaa eeyyamuu dhiisuu irraan kan ka'e galma tokko keessatti walitti qabamuudhaan yaada isaanii tarkaanfachiisanii jiru. Maarree sagantaa qopheeffatan kana irratti sagalee Waaqayyoo isa lafaaf samii uume qabatee jiru macaafa qulqulluu cicciruudhaan arrabsoowwan qaanessaa arraba isaanirraa baasuudhaan ayyaana isaanii kabajuudhaan waaqas dachees gaddisiisanii jiru. Gochi kun egaa muuziqeessitoota rookiin irra deddeebi'ee kan raawwatamu ta'us isteejii gubbaarratti sagalee Waaqayyoo cicciruudhaan afaan keessa kaa'atanii nyaachuudhaan hordoftoota isaanii gammachiisuudhaan hojii seexanummaa isaanii
mul'isuu irrattis argamu. Bara kam keessattiyyuu macaafa qulqulluu irratti gochi akka kanaa raawwatamee kan hin beekne kunoo akkuma argaa jirru bara keenya kana keessatti ammoo namoota dhuunfaa fi kanneen kiristaanummaa jibbaniin gochi immallee wangeelaa dhiigaan dhufe irratti raawwatamee jira. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo garuu kan hin jijjiiramnee fi humna hojjetus kan of keessaa qabu waan ta'eef sagalichi ammallee itti fufee ni adeema, wangeelli hidhamee taa'uu hin danda'u. Maarree kiristaanonni yeroo kamiyyuu caala yeroo nuti dammaquu fi ibsaa keenya qabsiifachuu qabnu ammadha waan ta'eef dammaqnuun dhaamsa keenya isa guddaadha. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed geggeessitoota tokkummaa waldaa hojjettoota mootummaa akka haasofsiisan gaaffiin dhiyaateefii jira. Tokkummaan waldaa hojjettoota mootummaa Itoophiyaa gaaffiiwwan hojjettoota ariifachiisaa jedhaman irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif geggeessitoota konfedereeshinichaa akka haasofsiisan gaaffii dhiyeesseefii jira. Maarree konfedereeshinichi kabaja ayyaana dafqaan bultoota bara kanaa irratti gaaffiiwwan kaasan dabalatee xalayaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif barreeffame isaaniin haasofsiisuu fi gaaffii hojjettoota mootummaatiif deebii laachuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisee jira. Qaala'insi jireenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe kun hojjettoonni mootummaa Itoophiyaa maatii isaanii haala ittiin jiraachisuu dadhaban keessa ta'uu isaanii ibsee waldaan kun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin wal arguun dirqama akka ta'ee fi filannoo dhumaa ta'uu isaa argadheeras jedha. Konfedereeshinichi gaaffiiwwan ariifachiisoo jedhaman ilaalchise kanaan dura karaalee garaagaraa qaama mootummaa dhimmichi ilaallatuuf gaaffii dhiyeessus deebii argachuu dadhabuu isaa xalayicha irratti ibsee jira. Kanaan dura qaama mootummaa gaaffii hojjettoota mootummaa dhiyaateefii turee fi gaaffii isaanii bira taruudhaan dhiisaa dhufuu isaanirraan kan ka'e konfedereeshinichi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin wal arguun dirqama itti ta'uusaa xalayichaan ibseera. Kanaan duras gaaffiiwwan wal fakkaataa Dr. Abiy Ahmediif dhiyaatee akka ture kan ibsee xalayaan konfedereeshinichaa xalayichi Dr. Abiy Ahmed bira ga'eera osoo ta'ee akka isaan hooggantoota yookaan geggeessitoota haasofsiisan amantaa irraa qabus ibseera. Egaa wantoota hojjetaa mootummaatti jireenyi akka qaala'u taasisanii fi gaaffiiwwan hojjettoota mootummaa ariifachiisoo jedhaman irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaanii isa qaalii kana qoodanii geggeessitoota akka haasofsiisan kan barbaadu ta'uu isaa xalayichaan hubachiisee jira. Tokkummaan waldaa hojjettoota mootummaa kabaja ayyaana guyyaa dafqaan bultootaa irratti rakkoo cimaa isaa mudate ilaalchise xalayaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif barreessan irratti ayyaanichi hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa keessatti argaman osoo hin dabalatin magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa, magaalaa Jimmaa, Hawaasaa fi Dirree Dhawaa dabalatee hojjettoonni argaman hiriira nagaa bahuudhaan gaaffiin keenya akka nuuf deebi'uuf gaaffii keenya mootummaadhaaf dhiyeeffachuuf aldureewwan barbaachisan xumurree hiriira nagaa dhorkamne gaaffii mirgaa akka hin gaafanneef mulqamnee jira jechuudhaanis ibsee jira. Maarree wantoota haala yeroo ariifachiisoo jedhamanii gaaffiiwwan qabataman keessaa qaala'insi jireenyaa hojjettoota mootummaa irratti dhiibbaa inni uumaa jiru isa tokkodha. Dhimmoota mirga gurmaa'uu hojjettoota mootummaatti wal qabate rakkoon jirus gaaffiiwwan hojjettoota mootummaa keessaa qaama tokkodha jedhame. Keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa walii wal qabatee yaadota furmaataa taasifamuu qabu ture akkasumas gaaffiiwwan mootummaa sirreessuu qaba jedhamee itti amanamu ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shideetiif xalayaa barreeffame irratti bal'inaan ibsameera. Egaa qaala'insi jireenyaa walii wal qabatee rakkoowwan hojjettoota mootummaa mudachaa jiru furuudhaaf mindaan akka sirreeffamu yaada jedhu kan jajjabeessu xalayaan konfedereeshinichaa gaafa wiixataa ji'a Ebilaa gaafa guyyaa 30 bara 2015 xalayaa ministeera maallaqaatiif barreesse irratti bal'inaan ibsuu isaa konfedereeshinichi himuu isaa daawwanneetiin jirra. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo gama faarfannaa garaagaraatiin kan isa beeknu tajaajila isaatti hedduun keenya kan eebbifamne faarfataa baay'ee jaallatama. Faarfataa Yaadasaa Shirriin qeeqa cimaa tokko keessummeesseetiin jira. Faarfataa Yaadasaa Shirriin hedduun keenya akkuma beeknu tajaajila ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi tajaajila isaattis
namoonni hedduun eebbifamnedha. Maarree faarfannaawwan isaas amantoota biratti dhageettii guddaa kan argatee fi jaalatamummaa guddaa kan qabus yoo ta'u, yeroo darbee faarfannaa haaraa mata dureen isaa dibata ijaa baasu jedhu hojjetee nu biraan ga'ee kan ture yoo ta'u, faarfannichis yeroo gabaabaa keessatti gurra amantoota hedduu keessa kan seenee fi dhageettii guddaas faarfannaa argatedha. Egaa namoonni hedduun faarfannichatti kan eebbifamnu yoo ta'u, namoonni tokko tokko ammoo sirba irraa koppii ta'ellee jechuudhaan qeeqa isaanii kan kaasanis ni jiru. Dhimuma kana irratti faarfataa Yaadasaa Shirriin deebii kan laates yoo ta'u, akkana jechuudhaan luqqisii macaafa qulqulluu keessaa fayyadamuudhaan ibsee jira. Faarfannaatu sirba fakkaatee warra jedhaniif sirbatu faarfannaa irraa koppii ta'e malee faarfannaan sirba irraa koppii hin taane. Ragaadhaaf ammoo Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 11 irratti akkana jedha. Ulfinni kee fi sagaleen masiinqoo kee gara iddoo lafa jalaatti gad hin darbatame. Afaan kee bunqursaa ulfinni kee siraamoo hin ta'e. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsitu akkamittiin bantiiwwan waaqaa irraa gad darbatamte. Ati inni saba gad qabaa turte amma immoo akkamittiin lafatti dabalamtes ni jedha. Egaa faarfataa Yaadasaa Shirriin akka ibsetti yoo ta'e, seexanichi gaafa gad darbatame sana ogummaa fi dandeettii faarfannaasaa meeshaalee muuziqaa faarfannaa isaa akka jirutti sirbatti deebifate. Kanas kan godheef diina waaqayyoo ta'uusaa mirkaneeffachuudhaaf jechuudhaanis ibseetiin jira. Maarree faarfataa Yaadasaa Shirriin namoota faarfannaa inni yeroo darbe hojjetee nu biraan ga'e irratti yaada tokko tokko kaasaniif deebii bifa kanaan laateetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo ergaa of eeggannoo dubartoota ulfaa ilaallatus ni qabna. Dubartoonni ulfaa keessumaayyuu bara amma keessa jirru kana keessatti faashinatti fakkaachuudhaan karaa waaqa tolfamaa hordofuu irratti argamu. Dubartoonni ulfaa qullaa isaanii kan mul'isan bara durii keessa seera waaqa tolfamaaf sagaduu keessatti yeroo waaqa tolfamaaf ulfa isaanii aarsaa godhanidha. Dubartoonni bara keenyaa ammoo faashina itti fakkaachuudhaan ijoollee isaanii isa amaa sanaaf laachaa jiru waan ta'eef bartee badaa kana irraa ammumaa kaasuudhaan ofii keessanii fi namoota beektan hundayyuu fageessaas jenna. Bara durii keessa biyya Giriikii fi biyya Kana'aan keessa jiraachaa kan turan waaqolii tolfamoo Molokii fi Aastor jedhamuun waaqeffatu ture. Sana irraan kan ka'e waaqoliin tolfamoo kun sanyii dhalaa gadameessa keessallee ni kaa'u jedhanii waan amananiif wal birallee kan ga'an fuula waaqa tolfamaa kana fuulduratti ture. Kunis aarsaa waaqa tolfamaa kanaaf dhiyaatudha jedhaniis amanu. Dubartiin tokko yeroo ulfooftetti bifuma kanaan waaqa tolfamaa kana fuulduratti eenyummaa ishee mul'istee argamuudhaan daa'imman gadameessa ishee keessa jiru kana hafuura seexanaa waaqa tolfamaa irra jiruuf laachuudhaan akka eebbisuuf kadhatti. Daa'imichi erga dhalatee booda waaqa tolfamaa kanas ammachiifti. Daa'imman sirna kanaan dhalatanis to'annoo seexanaa jala waan oolaniif hafuurri hamaan sun guutummaan guututti isaanitti seenee sammuu fi laphee isaanii ni to'ata. Maarree daa'imman kunneen yeroo guddatanitti dhiiga dhangalaaftota yakkamtoota waaqayyoon kan hin sodaanne namas kan hin saalfanne lola kan jaallatanii fi alaleewwan ni ta'u. Egaa kun bara durii yookaan bara durii keessa yeroo dheeraadhaaf raawwatamaa kan ture waaqeffannaa waaqa tolfamaa biyyoota Giriikitti bartee ta'e waggoota dheeraadhaaf jiraateera. Hanga har'aatti illee biyyoottan Awurooppaa fi Ameerikaatti qullaan isaanii ifatti mul'atu yookaan dubartoonni ulfa isaanii qullaa isaanii mul'isan waaqeffannaa waaqa tolfamaa kanarraa dhaalanidha. Dubartoonni Itoophiyaa garuu faashinatti fakkaachuudhaan sirna waaqeffannaa seexanaaf dhiyaatu kana irra yookiin osoo raawwatanii daawwachuu irratti argamna. Egaa dubartoonni Itoophiyaa aadaan keenyaa fi amantiin keenya kan hin eeyyamne bartee badaa raawwachaa jirtaniin dhaloota itti aanu akka hin balleessineef sirna waaqeffannaa fi aarsaa seexanaaf dhiyaatu kana irraa adda ba'uun dhimma hedduu murteessaadha. Tarii yoomaan seexana waaqeffadhe jechuu ni dandeessu. Isin jettanis garuu seexanni sirna isaa waan raawwattaniif baraan isin garboomfachuu danda'a. Kanaafuu carraa fi jireenya ijoollee keessanii hin balleessinaa isiniin jechuu jaallanna.
Odeessa keenya kan biraatiin ammoo biyya keenya Itoophiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti guyyootaan dabarsine kana keessatti yookaan gaafa Ebila 30 bara 2015 sosochii lafaa muudachuu isaa isin biraan geenyee turuun keenya kan yaadatamudha. Marree guyyaa dheengaddaas taateen kun naannowwan kan birootti mudateetiin jira. Sosochiin lafaa kun magaalota hedduu dabalatee naannowwan adda addaa keessatti mudachuu irrattis argama. Naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Baahir Daaritti sosochiin lafaa ammaan xiqqaa ta'ee mudatee jira jedhame. Baay'ooliin dhugaa taatee mudate kana gama sooshaal miidiyaalee garaagaraatiin dabarsuu irrattis argamu. Haa ta'u malee dhimmicha irratti qorannoo saayinsawaa kan taasisu Yuunivarsiitiin Finfinnee Dipaartimentii sosochii lafaa yookiin dhimmichi ilaallatu yaada kenne tokkollee akka hin qabnes ifoomeetiin jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi Kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo Kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irrattillee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenyaa isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan ol argina. Masitti nagaan tura.